Shasha bakka dhufteen been afaan Wasakari. Kollo jima. Ajotu dura. Ajotu dura jechuudha. Afaan kee arabsan dura. Afaan kee nurraa gadi buusaa nurraa gadi buusaa abbaan manaa suuraa nurraa gadi buusaa maaki ijoollee wal fitte maaki nu qaqqabi afaan ishee bantee jirtu fagaara ishee qolii cattu bar fagaara ishee raamee xiraayee afaan ishee dursii hudduu rifeensi isaatu shurrubbaa dhoofsisa deemi haqi rifeensa kaafadhe warri maakii jibbitanillee nama tokko nu seenati yaani maakii rakkoo maakii kana qabdi lakki rakkoo maakii kana jedhaati haasaa malee maal jechuu carree qasqarree kurbaantu wallaa kaadhu ila akkas jedhaa malee haasaa malee waliin jeeqina rasaasa lolli kee jettee walitti wal ficcisiiftee muteetara sitti kennitu si biraa deemi. Mar dhugaa jaalalaa tam Oromoo fi Jimmaa wal loosisaa jirta warra bulqaaba. Ijoolleen Jimmaa lakkoo tokko barreessa. Ijoolleen Jimmaa mi warri Jimmaa. Akkana godhi dogootee amma deemuutte. Ijoollee Jimmaatiif ijoollee Oromoo walitti galchi. Muutii irraa qabadhutti shaayii kee dhaabadhu shaayii kee dhugi. Hunduu dhugaa jirtu. Mijayyuu miskiina qoy. Dhugaa jirtu dubbadde. Maakiin mallaqa Oromootiin hagana geette sadarkaa kana geette maakiin mallaqa Oromooti. Dhibbaan dhibbatti. Siigalee Oromoo guddise. Dhugaa jirtu. Qoy galsi akkana siisa. Ila amma ijoollee Oromollee galchi. Tun eega Jimmaan taate intala Oromoo takka galchi. Ila wal arrabsuu miti namni jechuun yaada wal mormu malee arraba takka hin barbaanudha. Rakkoo maakii kana hojii maakii kana gochisiin daleedii kun gochetti ruudha. Jedhaati akka amantaa musliimaatitti illee akka oromummaatitti illee oromummuun gaariidha malee wanni arraba ta'e tokko hin jiru. Namni wal arrabseefi miti bara maakii hojii isii yoo taate kennuufi anaa yooma fakkeenyaaf gaafsan fidee mana keessatti akkas jennaan nu arrabsite namitti jedhan. Warri gaafsan nu arrabsiisilee oromoo koomentii kan amma bara koomentii na arrabsaa jiran. Sii galee. Namni xiqqaan jarabsaan jiru obboleessoo. Namni xiqqaan jarabsaan jiru bara kaase isin jedha jireettiin koomentiin kun na arsee dhiisee. Kanaafuyyuu waa yaada haasaa malee waliin arrabsinaa jiran wal arrabni faayidiin qabu. Namni Oromoo jiru wal arrabsuun faayidii qaba. Rakkoo maakii kana hojii maakii kana. wal arrabsuun warra dhaggeeffadhaa bakka ijoolleen harargeedhaa isii Muuyyitu godhadhaa. Ilaallu gaa jaalala akkasii miti. Yoo wal arrabsan illee wal dhaggeeffataa wal arrabsan arraba zimmeedhanii lafa balleessuu hin qaban. Siigalee akka namaa galutti dabareedhaan muuyyitu walirraa godhatanii wal arrabsan rakkoo miti kun. Arargeen ijoolleen arargeellee warri Arargeen obboleessoo ijoollee Oromootiif ijoollee Jimmatti wal arrabse. Jimmaa Jimmaatiif ijoollee arargeetiif. Baay'ee. Ijoollee Jimmaatii fi ijoollee Oromootti wal arrabse. Ummanni maa walitti naqa jedhaman. Ekiin irratti hin qabin qaamaa ekiin irra qabdu. Oy, si maali ati rakkoon kee maali? Qoy, mee si gaafanne. Rakkoon kiyyamoo. Ati isii suuraa isiidha akkatti as kaayyattee fooloo ittiin guddifatu qoy ati waan bareedaa daleeti ati abbaan manaa ammatummaan kan keetu. Dhaggeeffadhu isheen. Isheenis bari maqaa Oromootiin guddifatte inni suuraa isaa laxafatee guddifatte isheen immoo maqaa Oromootiin of guddifte sii galeemi dhaggeeffadhu gizee tokko muutii irratti qabiitoo waanan dubbadhuun qaba dhaggeeffadha. Ani hararge jedheeti miti amma kan dubbachaa jiru yookaan immoo Jimma jedheeti miti Shawaa jedheeti miti Arsii jedheeti miti qaallittii tana qofa ishee qofaattan dubbachaa jira namittii tanatti jechuudha waan isheen akkas balleessa ofirraa qabdu yookaan immoo waan irra jiru ugaa jirtu dubbadhee hin jira uftee immoo na arrabsitee jechuudha jala tana jechuun immoo jala kaattuu jedhamti isheen akkanaa jechuudha maaliifi namni kamiyyuu erga guddisee asiin gahee abaaramuu qabu abadan abaaramuu qabu ummata isheetiif kabaja kennuu qabdi yoo balleessa qabdi jedhamteyyuu balleessi kiyya maali jette balleessa ishee san gaafatte dogoggora jedhurraa of deebisuu qabdi. Rasaasa akkasii maa godha? Namittiin kun naan taane ilaa abiddi maakii qaba. Laa obboleessoo. Maal balee? Ilaa maakii jechuun wallaahi badii takka illee hin qabu. Salamta warra fi achi deemtanii maatiin badii qabda. Rasaasa dubbii balee. No, Mee muutii godhu abdii muutii godhu. Assalamu alaikum warahmatullah. Abboo muutii godhu yaa kibirri maayyaa koo natti waa soota. Eeshi. Ilaa dhugaa jaalala.
Amma intalattiin tuni maakiin rakkoo qabdii jedhaarti. Rakkoo qabdi. Jara kenna rakkoo maakiin qabdu tokko maayin. Sinitti hima rakkoo maakillee. Rakkoo maakiin qabdu gandummaan beeytu maakiin. Takka. Oromummaatti amanti. Siigalaa miti kanammoo ila eenyu kennaan beena jedhan. Wallaahi mucattii tanarra dharan kaayina. Namni obboleettii ta'e manaa qabdu obboleettii ta'etu dhugaadha balugaa jaalalaa. Ati dhuguma obboleettii yoo qabaatte heerumtellee yoo taate jaarsan manaa baasa. Naamani. Jaarsattu mana aariyaa dhugaa dhabdi hin rakkatta. Dhugaa maakiin awwaaleen. Maakii fakkeenyaaf ajandaaf dha'uu dandeenya maakii. Garuu maakiin dhugaa qabdi. Maakiin maanni oromummaatti amanti. Achi shawaa as arsii as harargee maalii kanan beektu. Nama oromummaaf jiraatu maakiin yeroo kamiyyuu oromummaatti amanti. Ijoolleen isaanii maaliif arrabsu beektaati kana? Maa gandummaa keessa galtee ganda kaan hin qeenedha. Maakiin Oromoo kutaa hundaa ija takkaan laalti. Rakkoo maakiin qabdu kana achitti haga rabbiin miidiyaa kana banachiisee maakii jala taa'ee argettan maakii Oromoo keeytu argee hin beeku. Wallaahi kanaaf ijoolleen qajeelanii haasaanii malee namni seenee yaada isaa akka jibbiinsatti ibsatuun gaarii miti jara keenya. Rasaa tokko waasii mara geeffadhu. Kana illee namaa yoo dubbatellee. Yoo dubbatellee namni akka dubbatu. Si dubbate. Akkatti dubbatu osoo dhuguma ta'e inni baanu ijoolleen argeedha maaliif kutaa biraa dhiistee nuti nu biran dhaabbanne waan nuti jennuun hin goone sababa tanaati kan itti naafanii arrabsu jiran. Garuu immoo isiin kanarraan dalayda. Maakii kooyi. Waan rabbiin ol qabe ilmi namaa qaqqabuu hin danda'u. Garuu kutaan biroo akkatti irratti duuba irra isin kaattanii. Dhugaa jaalalaa. Dhugaa Meera isaa dhaggeeffadhu. Tokkoffaa maakii jibba isiitiif suuraa dhaggeeffadha waa isin uummanni keenya kuwwan isinii galu. An suuraa maakii fooloo ittiin guddifachuu fi jibbisiitiif miidiyaa kanarra hin finne wallaahi rabba lakaabuun rasaa sana beekaa micoota nan tokko duraanis irra leentu garuuyyuu ilaalcha maakii fidee irra haasayeef maali yoo jettan nu gaafa awwala viidiyoo mana kiyya fidu kana rasaasa hin beekta akka qaldiititti finne yeroo san osuma akka qaldii haasofne jiru dubartiin keenya hundi nama dhoysitanii waan akkanaa laayivii dabarsitanii achi booda kijibdanii kan jennee osoo qoosa raasuun ajandaan gunguddatee awwala mana kiyya jalqabe wanni hagana ga'e eeshii ta'e yeroo sana cuma rasaa sanatti osoo inni atuyyuu micoota nan tuqini Oromoodha micayyoon tun argitee nama gaariidha jennaan dhiifnee ani dharaatiin deebu jedhee suuraa kaasee deeme wallaahi suuraa isii ka fide san kanan finne iyyuu achumaas gara galee maakiin dheengadda mana barattee ka maakiin orabsiise faatee kana sii galee ani ka aara keessa na galcheetiin maakiidha suuraa isii na deebisiise ijoollee Oromooti warri maakii deeggartoonni maakii jala teettanii sa'aatii 24 achi mana madaamii keessa leetta hojjetu ittiin hambaa irratti gubattee disiin hambaa nyaata juuban isii jala teettee sa'aatii 24 taapii fi koompidiinkii waan qabdu sadaqaa guurattee irratti darbitutu nu arrabsiise maakiin ol kaatee lafatti nu arrabse. Wanni maakiin jette viidiyoon isiisu muramaa jira argaa jirtani. Wallaahi gaafsan an ofirraa kiyyatti akka mataa kiyyaatti nama tokko osoo ofii dhaqee tuquu baadhee ofirratti hin fudhatu namni. Ani isiin na arrabsiteef jechi isiin jette sun muluu akka waan ofii kiyyaa ofirra fudhadheeti. Kaleessa arrabsa jedhee saree isii godhee afaan isii addaan qabee fideen dhiise. Har'a immoo kaleessa natti hin tole jedhee namitti tana jedhee har'a illee osoo dhiifnee deemne ijoolleen Oromoo dhumatti jira galtee ittiin namittiin tun booda laayivii banattee orabsiiti maal jettaa Aboo namatti maal jettee dhuunfaa akka madaa kan keetitti maal jettee si arrabsa. Hayisiin dhimma walitti qabduun ijoollee arargeeti. Hayisiin aarii walitti qabduun ijoollee arargeeti. Dhaggeeffadhu dhugaa jaalalaa. Dhaggeeffadhu. Maakiin dhugaa gochoota nama bahulleedha. Maakiin jabduun talaati. Intala jabduu ta'uu baatte qaata huccuu gattee maraatti intalattiin tun. Akka ijoolleen isaanii ijoolleen ganda isii itti kaateef sila qaata uffata gattee deemti. Maakiin inumaayyuu hin maraanne jabduudha intalattiin. Osoo obboleessoo intala shamaraa takka waa meeqa fidanii waa meeqa waggaa tokko arrabsaadhanii bara. Guyyaa lamaa sadii namni nama arrabsee hin dhiisa. Garuu maakii waggaa tokko gartee fayyaa arrabsaatti harargeen. Ani ijoollee harargee wallaahi billaahi ijoollee harargee irraa bahe. Dhiirri harargee jechuun baruma kan irraa bahe. Maaliif yoo jette namni intala kutaa ofii eeyyamii beekte qabattee salphattuu feete yoo taate dhodhoisuu fi qaban malee fidanii ija miidiyaa duratti haala kanaan xiqqeessuun baay'ee nama gaddisiisa. Isii nama waan feetellee haa jettuuti waan barbaaddellee haa taatu suuraa kaasii
akkanumatti ijoollee warra isii jala dhaqee ajandaa ho'isuu kana ol galchiitii yaada irraa fuudhii dhiisee dhugaa jaalalaa bakka hangaa hin dabbara kana jaalaa arrabsuun gaarii miti. Wallaahi miskiin amjattiin tun. Baay'ee arrabsan. Laa jechuudhaan wallaahi dhimma ishiirraa qabaadhaa fi miti. Ayyee ani maakii jechuudha fakkeenyaa fi dhugaa itti hin arrabsu. Garuu maakiin deebitee an booda illee taatu fooloo biraa qabna dhufee jaluma callisee takkasee ta'a nu arrabsiti taanan as deebisee tulchee shaayii fa'aa of bira kaa'ee jira. Dhugaa jaalala ilaa maakii booda guruppii koonee haasofnaa kaasii suuraa ishee. Maakii waliin maaltu maakii booda guruppii koonee haasofnaa nattu fidaa kaasii suuraa. Amma maakiin kun hangaafii kan hin qabu. Maakiin kun Oskaalaan suuraa kana fidee gurbichi maxxansine. Maakiin kan isin daladde diraamaa dha ifa addunyaarra gadhiifte suuraadhaan maaltu isin cingasi. Makai rasa. Isin rumah Wanni dhoofsa baatee dhuga. Agartee waan badaadha dabarsitee jedhan. Kana waan yuutuubarra jiru waan addunyaa hundarra gadhiifamedha bar kun. Kuwayii waan dhoofsaa. Kanaafuu jennaan immoo gammaatu isa kaasii kanaafuu aanfattee jechuudha karaa rabbii sitti deebi'uu qabdi. Waan bara meeqaa mi'aaree godhanii waggaa fidanoo. Abboosi maal taatan? Wallahi maatii rumaan kaasee akkatti miidiyaa guutuu shororkeessitee miidiyaa guutuun afaanitti isii fudhatu kan ejjeknaan. Beela dhaggeeffadhu. Beela amma iftuun kun intala warra Jimmaatii. Irratti hin qabin kaamu jaamaa muutiin irratti qabdan. Koo inni jiniitiin jala siira. Bukkeettidhaa jiru ijoollee Jimmaa keessaa ba'aa jira. Akkamitti Jimma Oromoo miti jedhanii as mana kee keessa giigan. Oromoo Jimmaallee akkamitti keekuu dandeenya? Habibi dhaggeeffadhu ani waan irraa dubbatamaa dhufa naasoo dhufi malee ani gandummaa kalasinan jala Oromoo kutaa kanaaf jechuu barbaade mucaa kana jechuudhaaf namni addunyaa kanarraa yeroo duraa laayivii hin dabarsin hin jiru. Dhaggeeffatta dhiiras ta'e dubaras ta'e. Kanaaf iyyuu mucaan kun hunda isaa yoo diraamaa kanallee durii yeroo biyyaa dhuftuuti. Akkas yaanni hin galleefi. Diraamaa miti Habiibti dhaggeeffadhu Oromoo. Jaalalaa yoo waliin dabartanii albeen mana keessa ol arganii eenyu naasofsiiftan jaalalli maakiin gurbaa waliin dabarsite dhibbatti laayiviin viidiyoon aguma ibsisaan kun jaalatee mucaan aaree ture malee akkana warri mudeetara qabdan nama waliin rasaasa hojii keetimi. Kanaaf iyyuu akka dhaggeeffadhu yoo hojiin keessan akka ta'u taate koottame namni tokko ta'e hin haasoftan mee hojiin keessanii mudeetara keessan irraa fudhadhamu nama natti ol galchuu dhiiftan. Tol hin galchiin rasaasa nama tokko jira. Dhaggeeffadhaa isinitti makamaa killee yoo taate. Maakiin yoo mucichi dheengadda gadi baheetiin ibsishaan isii jaaladha jedhe san mucaan sun aaree viidiyoo ol darbe malee viidiyoon kun turaa jettani maal argina siin tura haga ibsishaa wal jaalataa turan maal argin maa kijibdan uummata fasfaasi kijibdoodha akkamitti kijibdan isin dhugaan dubbattanii ani maakiitiin marraa qabaadhetii miti fiigalee maaltu nagee rasaasa Oromoo Jimmaan tuqin marraa. Ila dhugaa jaalala ijoolleen Oromoo irraa haasoftu malee ijoolleen lammii biraa kan haasofne ijoolleen Jimmaa irraa haasofmaa irraa dogongora. Jimma Oromoo miti waa'ee Oromoo keessa kanuun dogongora intala Oromootirraa Jimma takkitti keessatti yoo dubbatte wallaahi nu walitti buutu. Dhugaa jirtu walitti moo ta'e. Maakiin intala Oromoo intala jaarraa dhaga'i. Oromoon maakii akka barbaadetti hakeetu siigalaa obboleessoo. Egalee akka ajaa'ibatti Oromoo maakii qeequu mirga guutuu qabdi. Garuu ijoolleen Jimmaa maakirraa haasa'uun sirrii miti. Waan akkasii mana tokko barreessa. Obboleessoo kan eeggadda xiyyaara lakkoofsiseetiin hin xiyyaara kiiloo hunda deemee dhoofsise Jimmaa malee jira. 4 kiiloo fi jinnii dhiise obboleessoo Jimma Oromummaan qaban Oromoo miti. Oromoon akkamitti lammiin biraa wanti haasofti. Uummanni Jimmaa wannidha maanni Gaanaadha. Gaanaa uummata Gaanaatti bara. Amma rasaasa dubbii balleessaa jirta Oromoo Jimmaatii fi Oromoo Arsii walitti buusaa jirta. Dubbiin kun xiinxallaa siyaasaa akka Jawaar Muhammad laali deemaa jira. Uummanni Jimmallee Oromoodha. Arsiileen Oromoodha. Wanti kun booda walitti fichisiisa ta'a osoo asitti dhiibte waan kannas hin jedhi. Laa dhagee. Ila Oromoo maakii akka barbaadetti hakeetu. Lammiin biraa morbii maakii qeequun wallaahi nuu walitti buutu. Wanni akkanaa dogongora. Baran kaajaa'ibanas teessanii iyyuu miti amma dhaggeeffadhu rasaasa tokkoffaa. Ayyee anuu Jimma kaamun dubbadhu moo? Maakii Jimmaadhaan miti ati Oromoo miti Jimmaa qoy. Waan ofii ati Oromoodha mi?
Oromoodha.